gochuu hin danda'u. Qaama isaa naa jaallatanii yeroo ammaa gochuu hin danda'u. Garuu qubee isaa deebisee deemuun kiyya dirqama qubee isaa fudhadhee hin deemu sunattu kennanii harka irratti. Kaleellee warahmatullahi wabarakatuh kun geessanii hordoftoota maal isinitti fakkaate kaleessa hin deema jedhee ture. Hin hafee maaliif haftee naan jechuun keessaniin ooluu wanta hafiifillee isinitti hima. Kaleessa hin deema iyyee sirrii hin deema jedhee ayaatillee uffata naa guuttee ga'ee wanna naan bise tokkotu jira. Maal yoo jettanii ani bakka waan namaa fuudheera waan ta'eef qubee namaa galchee deemuu barbaada malee akkanaan lafaa ka'eetii deemuu hin feene. Silaasoo akka kaleessaa ta'e hin deema tureyyuu ani bakka qubee namaa deebisee haqa nama maaliin godhanuma bakka dhiisnaan jedhanii midhiisee qubee isaa deebisee fi keenya waa hunda argitanii isinii agaadhaati na biraan hafnee kennee fi bakka waa hundaa hima jettanii maal godha didanii na dhoorganii gisee tokko bakka jaalatanii illee dhabuun ma jiraa mire akka an fedhu sun taane akka rabbi fedhee qaama isaa naa jaallatanii yeroo ammaa gochuu hin danda'u. Garuu qubee isaa deebisee deemuun kiyya dirqama qubee isaa fudhadhee hin deemu sunattu kennanii harka irratti hin godhadhu. Maaliif yaatii irraa naaf fudhadhee gaafadhee ture na diddee. Qaama gochuu hin danda'u. Dhiifamoo maaltu si boochisee naan jechuun keessaniin oolu wanni na boochisanii bakka homaa gochuu hin danda'u. Waa hundaa rabbumatu fide waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u. Wallaahi garuu ba'uullee hin qabu ture. Maal godha hundaafuu inni nu gaarii ta'innaa ka jaalatan kun nu gaarii ta'innaa jedhaniiti naa laafanii ammas koomentii keessaniin kennii fi haa galchitu erga dhoorkitanii jedhaa koomentii keessan naa barreessa. Akkasii hordoftoota keenya gochuu hin danda'u. Maal rafa? Deemu taa'uu isee bira. Kottaa sibiila ta'a. Boosama gaafadhu. Guys, akkam nagaa fayyaa jirtan nagaa fayyaa walaa alhamdulillah rabbil alamin. Isin akkam jirtan bakka jiraattan. Waan ati irra jirtu waan ati irra kaatiif waan bakka ati jirtu hin beeku waan ta'eef waa haasa'uun na ulfaata. Bakka akkasinitti ulfaannee haasa'uun jechuun hin danda'u. Kalee maaf hafee waan kalee hafeef itti dhufe qaba. Kaleessa okay. Jechuun akka waliin jennetti illee hoo ta'e kalaas eega deebi'ee haa deemtu kalaas isin galatoomaa thank you so much warri koomentii jechuun baay'ee galatoomaa. Amma namni tokko yaada keessan ka dhuunfaa maal gootaniitiin sooshaal miidiyaa irra fixannoo namni maal ja'a amaarri yoo mammaaku አንድ አይነድም አንድ አይፈርድም jedha. አንድ አይነድም አንድ አይፈርድም. Tokko boba'uu tokko hin murteessu jechuu isaati. Please maal isiniif fakkaata tokkorra namni tokkotu caala jechuun mistirii hanga namarra kun mistirii illee miti. Namni gaa'ela argatu yookiin onnoo jechuun yookiin horumun yookiin nyaata aanan ta'u jechuun no problem. Hanga namarra doontorii rakkoo hin qabu. Sirrii wanna barumsa qabu wanda sirrii wanni barumsa qabu kunis barumsuma. Namni akkana qunname hin jiru. Amma kamtu na baasa jedhaniitiin chuuzii tokko hoo nama gaafataniitiin jedhan nama hin miidhu. Akkam jechuun kamtu kamirra tokkorra beeka. Akkuma amma ani muudannoo yookiin muuxannoo qabu namni birallee muuxannoo yookiin muudannoo qaba. Ishii kanarra ga'e isirra odoo ga'uu baate ka isirra ga'e sanirra odoo ga'uu baate ka sanirra ga'e sanirra odoo ga'uu baate namni akkanumatti mitiire jechuun amma kuni mistirallee miti kuni rakkoo hin qabu. Sa'aatillee yeroo teekinooloojiitiin wanna ta'eef haga namara rakkoo hin qabu. Innaa jechuun amma namni hunduu bar muudannoo mataa ofii kuni bareeda kuni bada kuni gaarii kuni bada kun nama baasa kun nama hin baasu je'eetiniin or chuuzii ofii namni nama sheerii hoo bu'eetiniin jedhe
muuxannoo yoo walii sheerii go'anii woonnuma hunda namni narra jiru tokko namni narra beekumsa qabu tokko beekumsa ofii sheerii ho'anaa go'eetiin jedhe dasila bareeda waan kana ta'eef jechuudha. Akkamii isiniin ja'a badooma hin qabu jechuufi dammoo jechuu komentiin keessan baay'ee nama ijaara odoo dogongoraniyyuu dogongorarraayyuu nama deebisa komentiin keessan yaanni abbaa akkuma jirutti ta'eetiin jechuu komentiin keessan bareeda maaliif namni gingilchaan ijaan yaasaa je namni ijaan kawannoo jiru namni ijaanii akkuma argitanii miimooriin kenna ka tokko da'abaa ka tokko ol ja'a bakka akkanuma hin jiraa miti bakka akkasi innasoo bareedaa namni tokko wanna tokko sheerii olii godhe baay'ee bareeda irraa fayyadama malee irraa hin miidhamu. So namni tokko yaa'u namni martuu akka ilaalcha ofiiti hundi keessanuu galatooma haga uumaa zabiibaa waliin buutanii gargaartan eeyyanii sirriidha. Maa warri biyya alallee yoo ta'e onnullee maa xiqqaa haga guddaa jala jiranii jaalataniituma kaan jaalatanii kaan balleessanii kaan dileetii go'anii kaan maalii go'anii kaan go'anii kaan go'aniituma boodarra kama rabbi hireetiniin jedhe hireentu rabbirraa waan taateef kama rabbi hireetiniin jedhe argatanii miti inna waan akkasiitii jedha alakorra haala bareedaa homaa jechuu miti kana fakkaataan isiniin jechuu barbaadeeti. Otherwise wallahi yaanni keessan gorsi keessan haga akka biraawattan baay'ee gaarii amma hin deema jetti bakka erga isin jibbitan an hin deemta an isin jibbin abadan isin jibbu yoomiyyuu isin jibbu garuu je'een amma eega deemtillee erga hin ta'u waan ta'eetiin je obboleessa hangafaatii kabajullee agawullee irraa qabdii mitire bakka yoo hafe kunis hafu kanaaf qubee gandaa fuudhii deebisii qubee gandaa fuudhii deebisii fi abbaa bakka hin barbaadu je'ini sani achi gara maatii keetii ogaltellee gali hooteettellee taa'ii jette isilleen qubee tana galcheetiniin taa'us taa'a deemus hin deemaa yoo as taa'ellee wanni ani balleessu wanni biraa yoo qubee tana galcheetiniin jedhu wanti biraa jira homo hin jiru qubee ofirraa galchette kiyyaan nu orgatee qubee nu orgatee kaleessallee bilbillaafillee silkiin isaa hin dalayduu jechuun qubee gandaa inni illee yoo ta'e haraama fu'atuu hin qabu maal isaa go'a wanti gandaa maal isaa go'a innaa waan akkasiitii kaan gidii haraamaa wanna gandaa hin fu'atuu ani beeku ka wallahi akkam akka ta'eetiin jedhe taani isin baay'ee agamee jira baay'ee boottee jirti hin nyaattu hin dhunduu of miitee jirti baay'ee fiteetiniin eeyyan sheemi'a wanni gandallee baxaamiti sheemi'a maaliif namni wanna jaalate isa wanti jibban tokko nama yaachisaa bar wanni jaalatan immoo sandaran innaa nama jaalate ittiin faradamu sanuu qalbii daa'imummaatiin jaalatuun moor xiqqoo isii nama rakkisa of beekaniitiin ja'an haga namarallee miti kana bakka innaa inshaallah suuqeetumaan akkuma go'ee manallee aqu deebi'eetiin immoo waajjirallee aqu kiyyaa akkuma go'ee qubeesii irraa fu'eetiin hin kennaafi haa deebistuufi achiin galtu asuma bira haateettu jedhan isin garuu isin hona jibbitanii hin taa'u naan jette an akkamitti isin jibba anam taa'u dhabuu kiyya gaafa qubee namaa deebisee murteessa sun gaarsan sun qubee isaa deebisee hin taa'in deemaa gaarsan murteessa malee amma garuu isii akka hin deemne kan deemuti kaleessa deemu tureenya. Alhamdulillah ishee akkam goonare. Bakka deemeetiniin suuqeetiniin irraa sii fida bakka ambooyin ka. Ambooyin bakka suuqa irraa sii fida. Maalitti godhalee bakka nama gandaa ergaa Wanta nama maal irraa go'a wanta gandaa bar bakka irraa inni go'u tokko hin jiru. Sii kenna waan ta'eef bakka ani ati hin booyini ani irraa sii fida. Kalas bakka teettullee deemtullee waan gandaan galchite ishee. Hin ta'u jedhee bakka hin ta'u kalas hafu sunis hafu kunis hafu. Amma tunneti jettu kunis narraa hafu sunis narraa. Anamma gaafa qubee isaa deebise kana lachuu murteesseen deemaan ta'allee kunis hafuullee hangaafsu an qubee bichaa osoo deebiseefi. Osoo diddu qaraa kan fuudhee galeelii waan akkana kan keessa seenaa jaalladheetti. Diddaa turteemi?
Albuunan kalas bakka ta'e miti erga ta'eetiin injii wanna ta'e tokko homaa gochuu hin danda'a. Wanni ta'e tokko maa ta'e hoji'an duubatti deebi'uudha. Wanna kana ta'eefi kalas bakka jechuun homaa gochuun hin danda'amu. Ta'ee jira erga ta'eetiin injii rabbi keerii haa go'u. Qubee gandaan deebiftaa fi boo'inillee aarinillee nyaata keellee oduu akkuma duraatiitti nyaatti of mi'uu baatti natti tola. Waan akkanaatti isiniin ja'a. Akka namaa fuudhanii eessaan nyaatan akka namaatti harkanarra jiru. Bakka an deebiftaaf kahaa eeyyan eessan namattuu tolu akkamitti ugama jettee indee haraama wallaahi wanna gandaa eeyyan sirrii jettee barama kun bara wanna sirriidha. Maaliif wanna gandaa fuudhaniitiin odoo wanna gandaan galchee akkamitti nyaatti ugama indoom isiin cakkaanyee yuu nyaatti nyaatu yuu hin qabdu sila. An ugaa akkana waan ta'u ta'e inuu nyaa isiin cakkaanyee yuu nyaatti yuu sirimaa isiin. Cimtu ugaa rabbi indee akkamitti nyaatan? Bakka akkamitti nyaata akkamitti dhiisan namni. Laala anu doon nama nana jiraate. Wallaahi jecha maatii bira galee bitee haga inni bitee illee garuu hin beeku. Akka biddii ta'e hin beeka. Birri isaa fuutu eenyu maatii bira galee fuudhee. Mee qoy kun kolfa bira taree bannaa. Wallaa maal godhane isin tuna kolfisiisa barakkaata keessanii.